Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni BBC Afaan Oromoo. Afaan Ingiliffaa miti immoo Amaaraan miti. An Amaaraan beeku warri afaan isa keenyaa kana dhageettan. Hordoftoonni BBC Afaan Oromoo akkam jirtu. Sagantaan keenya jammaree. Hamma dhumaatti nu waliin tura. Abbaan tamaam hadha utaaleetuma BBC Afaan Oromoo keessa gale mee waan abbaan tamaam dubbatu dhaggeeffadha akka kan. Yerona nila. Hejor. Intal, kot, dapat. Kotun jadi. Kalian nyutat. Kalian nyut. Kan baraya. Baraya kam. Baraya awle. Baraya ulem. Maal godhaa jirta gaa mucaa wajjiniin. Kadhee sarka kee walitti kadhis maal godhaa jirtaan jedha mucaa wajjiniin. Waa godhaan jiru naasaarra malee. Maal haasoftaan? Ya bilkarama ya sayyidi ya bilkarama sayyidi. Ani maqaan koo abbaa tamaami baaboo giboolaaloo bitaadhaa bareegamaati. Abbaa ilmaan 18 akka kan. Dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa irratti abbaa tamaam abbaa boogiboo jedhamuudhaan viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaan kan beekamu abbaa tamaam keessumaa aadaa Jimmaa irratti xiyyeeffachuudhaan viidiyoo garaagaraa hojjeta. Ofii abbaa tamaam maaliif abbaa tamaam maqaa jedhu filate? Maqaa abbaa tamaam moo ijoollee. Jireenyi isaas. Ilaa abbaa tamaam kanatu maqaanii naannoo keenya abbaa tamaami baansi malmichuun kooti baanii akkuma kana immoo abbaa jabal. Abbaa foogii, abbaa dilbiibaa, abbaa yuubbaan isaan beemichuu kooti. Abbaa tamaam immoo maqechumatu natti bareede jennaan ani abbaa tamaami abbaa boogiboo jedhu. Abbaan boogiboo mootii limmuuti nama jabaadha. Kanaaf ani akkasitti abbaa tamaami abbaa boogiboo jedhee moggaafadhe. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti arginu baay'een isaanii magaalaa irratti kan xiyyeeffatanii fi magaalaa keessaa kan hojjetamanidha. Abbaa tamaam garuu baadiyyaa Jimmaa keessa deemee dhoqqee laaqaa awwaara keessa deemee viidiyoo hojjeta. Maaliif baadiyyaa irratti xiyyeeffate abbaa tamaam? Ijoollee. Ilaa ilmoo koo jireenyi baadiyyaa ka'umsi nama hundaayyuu baadiyyaadha. Ammoo aartiinis afaanis dhugaanis baadiyyaa jiraafanii baadiyyaatti gale baadiyyummaa filadhe. Isa naa wayya. Namni hundachii ka'e kanaafan. Abbaa tamaam viidiyoowwan inni hojjetee karaa yuutuubii fi tiiktookii gadi lakkisu hedduun isaanii Jimma irratti xiyyeeffatu. Waa'ee aadaa, waa'ee nyaataa, waa'ee fuudha feerumaa Jimmaati. Maaliif Jimma irratti xiyyeeffate? Gende karree kutuutii koo borsi jaajii na bubii koo. Gende karree kutuutii koo borsi jaajii na bubii koo. Nanim waa tokko dhugaa lafa kanarra jiru wamtaan Jimma irratti xiyyeeffadhee fi amma ijoolleen keenya gisee lafa kanaa ba'an ijoolleen Jimmaa aadaa ofii gadhiisanii loqoda kan ofii gadhiisanii kan biraatiin dubbatu miidiyaa kanarratti. Loqonni Jimmaa miidiyaa irra jiru barbaadee tannabe hin jiru. Amma moolmoo koo namni eddeen biraa Jimmi kun waanuma inni aadaa qabu faan se'u amantuma qofaan waan jiraatu se'a. Wamannu aadaan qabne faa namni nu si'aa laata jedheetanii aadaa keenya sababbareedaa baadiyyaa jiru kanan fudhadheetanii aadaa Jimmaa agarsiisuu jammara. Aadaan bakka biraa agarsiifamaa jira. Hojjetameerati. Akka isa kanaatti yoon hojjetamne illee hamma ta'e hojjetameera. Inni keenya ammoo tasuman hojjetamne aadaan keenya mul'ifamne dhokateetuma hafe. Wamti aadaadha jedhamee hojjetame kuni wama katamuma keessatti tolfame malee aadaan inni dhugaa baadiyyaa jira. Namni immoo aadaa isa baadiyyaa sana jiru dhoqqee keessa dhaqee tabba ba'ee balkaa jara abbaa foogii agaloo ce'ee namni dalga abbaa machii sana deemee dhaqee aadaa isa baadiyyaa sana bitaadhaa bareetta achi ce'ee barbaaden jiru. Kanaafanii aadaa isa kan Jimmaa isa dhokate kana dura ol baafnee aartiin egaa aartiidha. Aadaan Oromoo aadaadhuma keenya kan Shawaas kan Wallaggaas keenyuma jarri saalsaa Jimmaa kana keenya jedhanii numa fudhatu. Aadaan Oromoo tokkuma. Aadaan keenya kanuma jiraate inni keenya kun immoo hin ukkaamame. Kanaaf ani isa ol baasuudha jedheetan. Aadaa Jimmaa qoratee baasuu keessatti abbaa tamaam yeroo gara Jimmaa deemu hawaasa keessatti aadaan kun maal fakkaata? Hawaasi aadaa isaa kanatti itti jiraataa jira? Qormaata maaltu isa mudate? Waan taajjabe nutti meera. Dhugaadha. Ilaa
aadaa isa fuudhaa fi heerumaa sana namni hin argine hin jiru. Aadaa isa fuudhaa fi heerumaa sana keessaa inni kaan ammas jira. Inni kaan immoo badeera. Amma aadaa isa fuudhaa fi heerumaa isa kan arrabsoo sana waggaa 50 dura bade hin jiru. Haati koo yoo aadichaan hin heerumu. Badeera. Namni immoo beeka. Isa sana qoradhee nama beeku barbaadee fagoo irraa walitti fideetanii akka inni hin badne jabaadhee qabadhee nama biraan ga'e. Sichi immoo aadaa kana eegan fidee uummata biraan ga'e inni itti fayyadamu immoo itti fayyadamu inni hin beekne haa baruu aadichi nuuf deebi'uudha. Isa kana aadicha kana fiduutti immoo akkuma ati jettu wanti na dhibe danuutu jira. Waa danuu amma namaa wajjin inni seedeen itti wal lole jira hin dubbadhu malee. Baba isa dhabamee nama waan sana beeku ilaalamicha ximboo rukutu tokko aadicha irratti hin argitu. Akka jedha abbaan tamaame. Wallaahi naati rabbiiti. Yaasa kiishii silbilee. Namichi ximboo rukutu suni Jimmaan keessaa nama 3 qofatu jira barbaade. Inni sana gaafan gaafadhu inni kaan du'eera hin jiru namichi jedha inni kaan jira jedha ji'a tokko guutuun barbaade namicha sana argadhe. Isa ximboo rukutu sana. Isa ximboo mooyaa tuubii koorra jira dhaqee ilaalu ni bara. Guutuun isaa jira daqiiqaa 17 ximboo rukute namichi. Hin jiru amma adaan akkasan. Namichichi immoo du'uu ilaalaa qarqararra ga'e. Owwanaayyuu du'uun na bura biraa mata godhuufi. Otuu inni du'e gaalaa. Wajjumaan du'eera aadichisu. Dhaabbumatu jabaadhee tan qaqqabadhe mal. Abbaa tamaam magaalaa moo baadiyyaa jiraatu? Magaalaa jiraatu yoo ta'e waan baadiyyaa kana hojjechuun itti ulfaatu? Namni hin beektu malee eega burtukkeen kootu didhattee farankaanaa ergite katamumatti galee tan katamaa jira. Garuu immoo al baadiyyaa sinuman jira adda baadiyyaatti dhaladhee guddadhee maal bitaa daabbaree gamasiiti namni hundinuu beeka. Keenya qacceen baadiyyaadhuma katamaati immoo eega burtukkeen achi farankaanatti darbachuu jammarte amma suutii jirti. Katamaadhaa mana akkamii bitadhee amma isa keessan dhokadhee amma kan biraan achitti fuudhaafanii waan ta'eef. Ofii dalli isaanii burtukkeen galte moo amma Saawudiidhuma jirti? Burtukkeen geeffoo mannaa koo jiru. Ilaa isaa gatii gisee ayyaanaa kana isiitu farankaanaa boofti. Amma mangashaasa kan baadilbii tokko amma telefoonii kana haadhan tokko wal baranii kunoo salaamata rabbii leenaan jechuu diddee ayyaanatti haati waanuma ashaboota raafuutti naqattu dhabdee cinqamti rabbii jedhaati. Intalli amma eeruma barbaadde natti fakkaata kun amma waddalloo wajjin haasofte abaareetan balleesse jennaanis abbaan si mallan dhoowwanii suudiidhuma jirti. Maal godha yoo farankaanatti hin darbanne achi jiraachuun itti maallaa godha. Waggaa lama eega sumuunii tokko natti darbachuu dhiifte. Suudiidhuma jira. Fuudhuu barbaadde moo? Akka kan. Abbaan tamaam viidiyoo irratti mul'atanii bottii kaawwatanii baadiyyaa keessa yeroo deeman jaarsa dulloomaa fakkaatu. Ofii abbaan tamaam jaarsa moo dargaggeessa? Abbaan tamaam dargaggeessa. Durillee dargaggeessa durbannaa kajeelti. Amma dulloomeera egaa. Dargaggeessuma ta'uu dhabaare mee inni ilaallagaa gara fuula duraatti ammaaf hin beekamu. Waa jira mi'a fachaa gara fuula duraa kanatti dargaggeessa ta'uu kootii fi dhiisuu koo yoo namnati dargaggeessa naan jedhe dargaggeessuma ga'an ammaaf jaarsu ammaaf abbuma waggaa 98 akka kan. Abbaa tamaam jiruu isaanii baadiyyaa kana keessatti haadha warraa isaanii Badiriyaa wajjin yeroo baay'ee wal lolu. Jaalala moo jibba? Tokkoon si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaaji lamaan si xaallaqe haadha kumaa baati koo baawaaji sadiin si xaallaqe hadda jaarsummaa maal olaanuti maal lamaan jedha rabbii jedha hadda jaarsummaa dubbatama bor jaarsummaa dubbatama rabbii jedhaati sinumti nu ifattan eega rabbi mooslee tokko nun goone itilaa keetii kenneeraa fi filmaatii fudhattee narraa deema. Ilaal moo koo gaafuman intalati amma Badiriyaa ittiin moonan min ilmoo koo na salphifti ittiin min mistiran sitti maa. Abbaa saambiitu jibbaa saambii Badiriyaa abbaa fookii agaloon fuudha jenna. Maaliif baatamaamiin maraatanii haftuudha hoo haftuu mataa jabaattii naan jiran. Ijoollee abbaan saambii aanarraa buufatanii ofii fuuchuuf jedhee san didee dhageetti kan.
Isin haadha kumaa kooti ergasii boottii miiccigiseen jedhe miiccitee kaatee qoraaftee waa tokko boottiin foolii qabu boottii bareedaa akkamiiti. Ji'a lama sadiin kee wadhatuun hin foola'e. Isin kuni Badiri yaa ka'ii boottii miicciin jedhe dheengadduma dhiyeenya jennaani ani boottii keessan isinii miiccaa haadha kumaaniyyuu kana jettee baateen miiccu. Niitiin nana kottuu miicciin jedhe adiraa kottuu miiccisiin toltuu jedhee giseen akka kana darbatu inni isa ergasii manatti nyaatee qoma baase silaa gildii manaa irratti darbatee lubbuu nabaa booddee gaagiteen akkana uleedhaan xooba hudhattee hidhatanatti fidde qoccoo keessa silaa nafiisisanii isa gisee sana manaa bayan mallee isan katamaatti galin deebi. Naa tuffatte Badiriyyaan amma kan biraa yoo na argitan isii gadhiisen fuudha nan xaallaqa akka kana. Namni kun abbaa tamaam ta'anii hojjechuun eenyummaa isaanii isa dhugaa isaan dhabsiisaa jira. Haasaa isaanii, dubbii isaanii keessatti, adeemsa isaanii keessatti kan jedhu ka'aa jira. Wanti kun ammoo dhugaadha. Ilmoo namni giseen akka kana guftaa keewwadhee deemu wama mataan narraa dhume faati. Kan immoo fuudhee sitti agarsiisu laata? Hin fuudhu dhugaadha. Otuuni ganamaaf galgala sagalee baatamaamiin ta'ee haasa'u gisee gugguufee faanaaf. Isuma nagaa deemuun akkuma giseen abbaatamaamiin ta'ee gugguufee deemu gugguufeetu mana achitti faafi oolchi. Gisee haasaatuma dhaqeetan haasaa abbaatamaamiin jala haadhaaf abbaa koo biratti faa irraanfadhe ammas natti kolfinaan hin dhiisee deebi'a. Haa ta'u aartiidha aartii keessa gaafa turtummoo aartichuma sana taata baga waan badaan ta'e. Aartii Oromoo kan hojjechuu keessatti wanti baay'ee abbaatamaam qore maalidha? Bakkan jiraadhu namnis beeka. Ani dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa Dirree Dawaan jiraadha. Achi ka'e tani gaalaa kunoo lafa facaasaa meeqa maal jettan samma kiiloo matirii moo maal jedhan. Isa 1,000 wayi achi ka'e tan dhufee asitti hojjadhee giteen deebi'u ka. Egaa farankaanis amma jarri xuruurtuu hooftu kun farankaa danuu nama gaafatti isuma itti baasanii wociinis egaa namni numa beeka fageenyarraa ka'ee dhaqee achitti hojjechuun. Bakki immoo keessa dhaqee hojjedhu egaa biyyan itti dhaladhe wallaahi karaan makiinaas hin jiru sagalumti makiinaan dhaga'amu. Miilaan deemnaa ba'aa kana baannee miilaan fageenya deemne dhannee hojjanna ilmoo hin dadhabama dadhabbii qaba. Egaa aadaan uummata sanaa dhokatee hafuurraa an dadhabuu wayya. Hamma lubbuun na keessa jirutti aadaa keenya ukkaamame hamman baasutti numan hojjedha. Waanan qabus sangaan qabus fardaan qabus gurgureetu maniyyi aadicha keenya dhokate sana ifa baasa yoo rabbi jedhe akka kan. Yeroo ammaa namoonni miidiyaa hawaasa irratti beekamtii argachuudhaaf wanta garaagaraa godhu. Kanneen keessaa waan safuu aadaa duudhaa hawaasaa cabsan jechuudha. Abbaatamaam asirratti taajjabbii isaanii akkas jechuun nutti himu. Beekamuunii fi beekuun adda adda. Beekamuun salphaadha ilmoo koo. Namni nama arrabseeti beekamaa jira. Qullaa deemes beekamaa jira. Namni keenya immoo isa akka sanaa ilaaluu jaallata. Inni kaan immoo giseedhuma dhaqee waan gaarii hojjataa dhaqee booddee gisee beekame kana wamtundi waan harkasaa jiru se'eeyyii garan taanetti deemee ofis balleessee hojii isaa duraanis balleessee akka namni miidiyaa hawaasaa kana jibbu godha. Ana nama meeqatu garan taanetti na harkisa. Inni kaan gara siyaasaatti na harkisa. Ittiin galu. Inni kaan sila hojiin koo aartiidha. Aadaa guddisuudha miti. Aadaadhaa fi siyaasa wanti walitti fidu hin jiru. Mootummaa sin faarsus hin arrabsus. Waa'ee mootummaatiif ani mootummaan adda adda. Ilmoo koo kan koo aartiidha. Aadaadha. Abbaatamaam dhiyeenya kana ji'oota muraasaaf miidiyaa hawaasaarraa badaniiru. Namoonni tariitii miidiyaa hawaasaarraa kan badaniif fiilmii yookiin immoo viidiyoowwan hojjetu kana dhaabetii kan jedhanis jiru. Ofii eessatti bade Abbaatamaam? Maal hojjetaa turan? Ji'a lamaaf hin deemaa jira eegan miidiyaarraa bade. Aartii Oromoo kana guddisuudhaaf fiilmii waggaa tokko barreessaa bahetu jira. Fiilmii guddaadha. Fiilmiin sun diraamaa miti. Abbaatamaam dargaggeessa moo ijoolleedha? Abbaatamaam inni dhugumaa maal fakkaata?
Maqaan baatamaa maalinni? Sagaleen baatamaa minni sirriin akka kaminni namni danuun hin jedha. Farankaa faanaa kenninaan hin dida. Gaaf tokko guftaa kana birrii 15,000 kenninaa mi'aas tokko qofa ofirraa fuudhinaan jedhan laayividatti nan dida. Noormaanii koo eebba fiilmii sanarratti argamu. Yoo rabbi jedhe fiilmichi fiilmii sinimaati. Anis achirratti kaaraaktarii natti kenname nama biraa ta'e abbaan tamaamin jiru achi keessa. Inafa fiilmicha keessatti nafa garuu abbaan tamaamin nafu ittuma deebi'ama. Akka kal amma gaa fiilmicha yoo rabbi jedhe ji'a 2-3 booddee uummata biraan hin geenya hin eebbifamaa. Ammallee hojii isaarra jirra parsantii guddaa finneerra yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti uummata biraan hin geenya. Abbaa Tamaam amma viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti beekamtii argataa dhufaniiru. Gara fuulduraatti maal hojjechuuf abjuu qabu? Godina kutaalee Oromiyaa keessaa aartiin godina Jimmaa laafaadha. Hunda caalaa isa kanaatiis beekta hundinuu biyyis beeka. Aartii godina Jimmaa kana amma sa'aaftirtii weeddifamus namuma bakka biraatu dhufee Jimmaa weeddisa malee namni keenya hin beeku. Isa amma diraamaas fiilmii kanas namni hin hojjetu namni Jimmaa. Aartiidhaan duddubbummattamneef hojjetamaan jiru aartiin. Yoo aartiin godina Jimmaa hin hojjetamne aartiin Oromoos gama tokkoon duddubbeetti hafeera. Ani aartii godina Jimmaa qofa irratti hin dhaabadhu. Egaa akka godina keenyaattis wanti ijoolleen keenya aartiitti galanii keessaa baanuuf cubbuun ajaadha. Wal jajjabeessuu wanti jedhamu Jimmaa keessa jiru. Hin baratamne akka bakka biraa miti. Ani hojii koo dhiisee tan gaafan isa kana dhufee hojjadhu awwamtan argadhu jiru. Ani amma dirqama kootii seenaan hojjadha. Waan dhokatee jiru waa kootiin dadhabee nan baasa. Gaafan immoo waan an ofirkaa fixu qabu fixe immoo otuun jaallatin otuu jaallattuu dhiifta. Otuu aarticha jaallattu otuun jaallatin dhiifta. Aadaan wal gargaarsaa hin jiru. Ammoo namoonni yaadumaan illee nama jajjabeessan danuutu jiru cubbuun ajaadha. Hamman danda'etti immoo ani hojii koo ittuman fufu. Aartiin Oromoo hamman ni guddatutti hojii aartiitiin otuu aadaa keenya, safuu keenya, duudhaa keenya otuu gad hin dhiisin aartii Oromoo nan guddisaa.